Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka akkam jirtu hordoftoonni channel YouTube barsiisaa Jamaal. Har'aan tanas kan hin qabadde isin dhiyaadhee barnoota herregaa kutaa torbaffaa gilgaala 5.8 gilgaala 5.8 gaafii tokkoffaa akkana ja'a. Laliseen marsaa tokko dirree kubbaa miilaa armaan gaditti agarsiifame fiigdee laliseen hammam fiigdee jaa fiigicha isin fiigdee dirreen kubbaa kunis bifa reektaangilii kan qabu dheerinni isaa 100 meetiraa fi dalgeen isaa 64 kanaaf wanti asirra gaafatame naannawaadha. Kana jechuun marsaa tokko naannoo itti fiigde jechuun asirraan 64 garri jalaa kun 100 garri gubbaatillee 100 takka meetira asiin gama kanaanillee 64 ta'a jechuudha. Kanaaf naannawaa yookiin paaraameetiriin reektaangilii tokko 2 baay'isuu dheerina da'uu dalgeeti. Kanaaf 2 baay'isuu dheerinni 100 takka akkasuma dalgeen 64 100 takkaa fi 64 baay'isuu 2ti. 2 baay'isuu 100 takkaa fi 64 wal qixa ni taha. 2 baay'isuu 4 8 2 baay'isuu 6 12 takka qabna 2 baay'isuu takka 2 takka wajjin 328 meetira ta'a jechuudha. Naannawaan isin fiigde osoo bal'ina dirree kubbaa tanaa kan gaafatamnu ta'e bal'inni dirree kubbaa 100 takka baay'isuu 64 ta'a. Kanaaf 100 baay'isuu 64 jechuun 6,400 meetir iskuweerii ta'a osoo bal'ina dirree kubbaa kanaa kan gaafatamnu ta'e jechuudha. Gaafii lammaffaa irratti naannawaan lafa qonnaa boca iskuweerii qabu kan dheerina roga tokko 60 meetira ta'ee barbaadi jaa. Egaa lafti danaa bifa iskuweerii qaba. Roogni tokko garuu 60 meetira. Iskuweerii taanaan roogni hundinuu 60 meetira ta'a. Kunillee 60. Inni gamanaanis 60 meetira ta'a. Kanaaf 4 baay'isuu 60 jenna. Kunis 240 meetira ta'a jechuudha. Naannawaan lafa boca iskuweerii qabu kan dheerinni roga tokko 60 meetira ta'e. Osoo bal'ina kan gaafatamnu ta'eef dana boca iskuweerii qabu kan dheerinni roga tokko 60 meetira ta'e. Kanaafis osoo kan bal'ina kan gaafatamnu ta'e 60 baay'isuu 60 ta'a. Kunis 3,600 meetir iskuweerii ta'a jechuudha osoo bal'ina kan gaafatamnu ta'e. Inni itti aanu gaafii sadaffaadha. Gaafii sadaffaan isa kana jaa. Bal'inni galma mana barumsaa boca reektaangilii qabu tokko 50 meetir iskuweeriidha. Yoo dheerinni roga tokko 5 meetira ta'e naannawaa galma kanaa barbaadi jaa. Kanaas naannawaa galma kanaa barbaaduudhaaf dura kan nuuf kenname maali? Bal'inni nuuf kenname meeqa? 50 meetir iskuweerii. Kana jechuunis dalgee baay'isuu dheerina baay'isuu dalgee irraa asirratti dheerinni nuuf kennamee jira. 50 meetir iskuweeriin bal'innis nuuf kennamee jira. Bal'inni wal qixa ni ta'a. 5 dheerina baay'isuu dalgeeti. 5 meetira baay'isuu dalgeeti. Kanaaf gama lachuutu jala 5 meetira goona. Asitti illee jala 5 meetira goona. 5 meetirri tokko asitti meetira tokko ni balleessa. 50 gaafa 50 5 gaafa yeroo 10 ta'a. Kanaaf
10 meetira dalgeen 10 meetira ta'a jechuudha. Eega dalgee 10 meetira arganne danaa boca reektaangilii qabudha waan ta'eef danaan boca reektaangilii qaba galmichi boca reektaangilii qaba waan ta'eef asirraa dheerinni roga tokkoo 5 meetira. Dheerinni roga tokkoo 5 meetira jechuun kan roga tokkoo dalgees ta'uu danda'a dheerinaas ta'uu danda'a. Asii dalgeen 10 yoo ta'e dheerinni kun ammoo 5tu kennamee jira. Kanaaf asiinis 5 ta'a asiin immoo 10 ta'a. Egaa asirraa naannawaa jechuun 2 baay'isuu dheerina 5 ida'uu 10 15 baay'isuu 2 wal qixani ta'a 30 meetira ta'a jechuudha. Naannawaan kan gaafatamne 30 meetira ta'a jechuudha. Nutti aanu gaafii afuraffaatutti aana. Reektaangiliin sadii kan bal'inni isaa 36 meetira iskeerii qabu garuu naannawa adda addaa qaban ijaari ja'a. Reektaangilii sadii kan bal'inni isaa wal qixate bal'inni isaa meeqaa 36 meetira iskeerii dhufuu qaba jechuudha. Kanaas dheerinaa fi dalgee isaa waliin baay'ifnee argachuu qaba. Garuu naannawaa isaa 2 baay'isuu dalgee dheerina ida'uu dalgee yeroo jennu garaagara ta'uu qabaa jechuudha. Inni sadeenitu mee reektaangilii tokko haa kaafnu akkana haa jennu. Dheerinni isaa kun 18 asiin ammoo 2 meetira haa jennu. 18 baay'isuu 2 yoo bal'ina isaa yoo barbaanne 18 baay'isuu 18 meetira baay'isuu 2 meetira wal qixani ta'a 36 meetira iskeerii ta'a. 36 meetira iskeerii ta'a. Naannawaa isaa yoo fudhanne asiin 18 asiinis 2 naannawaan isa kanaa 18 ida'uu 18 36 ida'uu 4 jechuun 40 meetira ta'a jechuun naannawaan isa kanaa 40 meetira naannawaan 40 meetira. Mee isa kan biraa yoo fudhanne ammas royni dheeraan kun dheerinni isaa 12 akkasuma dalgeen isaa 3 yoo jenne asii bal'ina isaa yeroo barbaannu 12 baay'isuu 3 wal qixani ta'a 36 meetira iskeeriidha. Garuu naannawaan isaa asiin 12 asiin 3 naannawaa isaa yoo barbaannu 12 ida'uu 24 ida'uu 6 wal qixani ta'a 30 meetira. Kana jechuun naannawaadha. Naannawaan isaa 30 naannawaan isaa 30 ta'a. Asirratti naannawaan isaa jalqabaa 40 naannawaan isa kanaa immoo 30. Isa kan biraa yoo fudhanne ammallee asiin 9 yoo jenne 9 asiin ammoo 4 9 baay'isuu 4 wal qixani ta'a 36 meetira iskeeriidha. Bal'inni isaa hanga ammaatti isa jalqabaatti wajjin tokkicha jechuudha. Naannoo isaa fudhanne garuu asiin 9 asiin 4 naannawa kanaatis yoo walii idaanii 9 ida'uu 9 18 ida'uu 8 jechuun 26 meetira ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti amma naannawaan isaan hundaa garagara. Isa kanaaf naannawaan isa kanaa 26 isa kanarratti immoo 36 isa kanaaf 40 jechuudha. Bal'ina isaanii yoo fudhanne isa jalqabaa kanaas bal'inni isaa 18 baay'isuu 2 jechuun 36 isa lammaffaa irrattis 12 baay'isuu 3 jechuun 36 isa dhumaa kanaas 9 baay'isuu 4 36 bal'ina wal qixaa qaba. Garuu naannawaan isaan sadeenitu
garaagaraa jechuudha. Akka kanatti reektaangilii bal'inni isaa walqixa ta'e kan naannawaan isaa garaagara ta'e mul'isuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu gaafii shanaffaadha. Gaafii shanaffaan dheerina roga iskeerii tokko 2 seentimeetiraadha. Yoo dheerinni roga iskeerii kana dachaa dabalee bal'inni dachaa ni dabalaa ja'a. Kun hin dabalu jennaa jechuudha. Kanaas iskeeriin inni jalqabaa roogni isaa hundi 2 asirraa bal'ina yoo barbaanne 2 baay'isuu 2 fi 2 iskeerii jechuun 4 meetir iskeeriidha. 4 meetir iskeerii yookiin seentimeetir iskeerii jechuu dandeenya. Kana jechuun amma gaayyoonii fi dachaan dabale jechuun inni duraan 2 ture 4 ture jechuudha. Asinis 4 hundisaatu 4 ta'e jechuudha. Kana jechuun gaamma bal'ina yeroo barbaannu 4 baay'isuu 4 walqixa ta'a 16 saantimeetir iskeerii yookiin meetir iskeerii jenna. Kanaaf kun inni jalqabaa san bal'inni isaa 4dha. Bal'inni 4 ture bal'inni isa jalqabaa inni 4 ture dachaa yoo goone 8 ta'a. Dachaa yoo goone silaa 16 yoo ta'e walqixa ta'uu danda'a jenna. Kanaaf walqixa ta'uu hin danda'u. Bal'inni isaa dachaa ta'uu hin danda'u. Garuu roogni isaa tokko inni jalqabaa dachaa isa jalqabaarraa inni lammaffaa dachaa yoo ta'e roogni dachaa ta'us bal'inni isaa dachaa ta'uu hin danda'u. Inni lammaffaarraa 16 inni jalqabaa immoo 4 waan ta'eef inni itti aanu gaafii 6ffaadha. Reektaangiliin 2 kan bal'innii fi naannawaa walqixaa qaban garuu dheerinaa fi dalgii adda addaa qaban ijaari. Reektaangilii 2 kan bal'inaa fi naannawaa walqixaa qaban. Bal'inaa fi naannawaan isaanii walqixaa garuu ammoo dheerinnii fi dalgeen isaanii adda addaa jechuudha. Dheerinnii fi dalgeen isaanii adda addaa. Reektaangilii 2 yoo jennu tole kanaas godhuu ni dandeenya. Reektaangilii 2 innis reektaangilii kana yoo jenne asii 8 roga kanaaf 8 yoo jenne asii roga kanaaf ammoo 4 yoo jenne asiin illee 4 asiinis asiin 8 yoo ta'e asiin 4 ta'a. 8 ida'uu 8 16 16 ida'uu 8 16 ida'uu 8 jechuun 20 fi 6 ta'a. 16 ida'uu 8 20 fi 4 ta'a. 16 ida'uu 8 20 fi 4 naannawaadha. Kun naannawaa irratti yoo jenne naannawaa irratti 24 saantimeetira yoo jenne kun reektaangilii tokkoof yoo akkana ta'e amma asirratti bal'inni isaa 8 baay'isuu 2 8 baay'isuu 4 yoo jenne bal'inni isaa maal ta'a? 32 saantimeetir iskeerii ta'a jechuudha. 32 saantimeetir iskeerii ta'a. Kanarraa amma garuu yooniif naannawaa isaa kan barbaannu yoo ta'e isa biraa danaa akkanaa kan biraa yoo fudhanne mee haa fudhannu. Asiin kun 16 asirraan ammoo 2 yoo jenne asiinis 2 ta'a. Asiin illee 16 ta'a. 16 ta'a. 16 ida'uu 16 32 16 32
asirratti dana reektaangilii lama kan bal'innii fi naannawa walqixaa qaban garuu dheerinaa fi dalgee adda addaa qaban ijaari kan jedhuuf kanarratti danaan reektaangilii ta'ee akkasitti kan argamu hin jiru jechuudha, jiraachuu hin danda'u. Inni biraa mee gaaffii itti aanu haa dalaynu. Gaaffii torbaffaa soorettiin abbaa ishee mana ijaaruu qarqaarti yookiin gargaarti. Yoo bal'inni manaa 24 meetira iskuweerii ta'ee fi dheerinni isaa 6 meetira ta'e dalgeen isaa hammam ta'a ja'a? Dalgeen isaa hammam ta'a ja'a? Kanarraa bal'inni isaa 24, bal'inni isaa 24 meetir iskuweerii yoo ta'e asirraa dheerinni 6 baay'isuu 6 meetira baay'isuu w yoo jenne jala 6 meetira 6 meetira yoo hirre 6 meetiraaf yoo hirre asitti 24 gaafa hirru kunis maal ta'a? Dalgeen isaa kanaatis 24 gaafa 6 hirru 4 ta'a jechuudha. Afur meetira ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu gaaffii 8ffaadha. Iskuweerii bal'inni isaa 100 akka saantimeetira iskuweerii qabu yoo dhiifama. Dhiifama jecha gaaffii meeqaffaarra jirra? Gaaffii 8ffaarra jirra. Bal'inni iskuweerii 100 saantimeetira iskuweerii qabu naannawaa isaa hammam ta'a ja'a? Kana jechuun iskuweeriin tokko gaafa jennu roon isaa hundinuu isa walqixxe jechuudha. Kana asiin 10 asiinis 10 hundisaatu 10 jechuudha. Asirraa bal'inni isaa 100 nuu kennee jira. Roon isaa hundinuu 10 eegate. Kana jechuun 2 baay'isuu 10 ida'uu 10ti. 10 ida'uu 10 20 baay'isuu 2 jechuun 40 meetira ta'a naannawaani. Inni itti aanu gaaffii 9ffaadha. Gammachuu fi boontuun dhaaba manaa danaan mul'atu kana halluu dibuu barbaadan. Bal'inni bal'insa dhaaba manaa halluun dibamuu hammami ja'a? Kana jechuun hanga hulaadhaa fi maskootaa irraa hambisuu qabna jechuudha. Hanga hulaatii fi maskootaa gaafa irraa hambifnu garuu bal'inni waliigala dhaabichaa 4 baay'isuu 3 ta'a. Kunis 12 meetira iskuweerii ta'a. 12 meetira iskuweeriidha. Asirraa 12 kanarraa kan nuti irrifnu bal'inni maskootii kanaa takka baay'isuu takka jechuun takka meetira iskuweerii ta'a. Akkasuma bal'inni hulaatis 2 baay'isuu takka 2 meetira iskuweeriidha. Kana yeroo wal idaanu takka ida'uu 2 jechuun 3 meetira iskuweeriidha. Kun kan irraa irrifamuu qabu jechuudha. 12 meetira iskuweerii irraa gaafa 3 meetira iskuweerii gaafa irrifnu 9 meetira iskuweerii ta'a jechuudha. Bal'inni hanga qalama silaa dibamuu qabu sanii jechuudha. Gaaffii 10ffaa. Fayyisaan baaxii mana isaa qorqorroon uwwisuu barbaade. Bal'inni qorqorroo baaxii boca rog-sadee danaa irratti mul'atu cinaa tokko uwwisuu meeqa ja'a? Kunis akkuma danaa irraa argamutti rog-sadee akka kanaatu jira. Rog-sadee kanaaf hojjaan isaa 4 meetira kennamee jira. Hundeen isaa immoo 7 meetira. Kanaas bal'inni
rectangle area of triangle jechuudha. Takka irra lammaffaa base times height dha. Hundeen isaa asirratti hundeen takka irra lammaffaa hundeen isaa 7 baay'isuu 4ti. 7 baay'isuu 4 jechuun 28 taha. 28 takka irra lammaffaadhaan gaafa baay'ifnu 28 lamaaf hiruu jechuudha. Innis 14 meetir iskeerii ta'a jechuudha. 14 meetir iskeerii ta'a. Maaltu bal'inni qorqorroo baaxii manaa hanga danaa irratti mul'atu kana uwwisuu qabu jechuudha. Inni itti aanu gaafii 11ffaadha. Arkitektiin wixinee ijaarsa lafaa boca rog-sadee qabu irratti gaggeessuuf karoorfate yoo hundeen rog-sadee 10 fi oleen isaa 6 dheerate bal'inni arkitektiin irratti wixineeffate barbaadi ja'a. Kana jechuun bal'ina rog-sadee barbaadu jechuudha. Hundeen isaa 10 meetiraa fi akkasuma oleen isaa 6 meetira ta'e jechuun kana jechuun bal'ina isaa barbaadu bal'ina rog-sadee takka irra lammaffaa 10 baay'isuu 10 meetira baay'isuu 6 meetira jechuudha. 10 baay'isuu 6 jechuun 60 taha. 60 hiruu 2 60 irra 2 meetir iskeerii jechuun 30 meetir iskeerii ta'a jechuudha. Bal'inni arkitektiin kun irratti dalaguudhaaf karoorfate. Gara gaafii 11ffaatti yoo dabarru rog-sadee adda addaa lama kan bal'inni isaa 24 saantimeetir iskeerii ta'e ijaarii ja'a. Rog-sadee adda addaa kan bal'inni isaanii 24 saantimeetir iskeerii ta'e ijaarii. Rog-sadee kun rog-sadee garagaraati. Bal'inni isaanii garuu 24 saantimeetir iskeerii ta'uu qaba. Kana jechuun rog-sadee tokko asiin mee 4 saantimeetira haa jennu 4 saantimeetira hundeen isaati. Oleen isaa immoo oleen isaa 12 saantimeetira yoo ta'e 12 saantimeetira yoo ta'e takka irra lammaffaa 4 saantimeetira baay'isuu 12 saantimeetira yoo jenne 12 baay'isuu 4 48 ta'a. 48 lamaaf gaafa hirru 48 saantimeetir iskeeriin lamaaf gaafa hirru 24 saantimeetir iskeerii ta'a. Isa biraa irratti yoo fudhanne rog-sadee isa biraa tokko fudhannu. Rog-sadee isa biraa irratti yoo fudhanne asiin 8 asiin ammoo 6 saantimeetira 8 saantimeetira. Rog-sadeen kun amma rog-sadee garagaraati. Garuu immoo bal'inni isaanii wal qixxeedha. Kanaas bal'ina isaa yoo barbaanne takka irra lammaffaa 8 saantimeetira baay'isuu 6 saantimeetiraati. 8 saantimeetira baay'isuu 6 saantimeetira wal qixxanii ta'a. 48 saantimeetira irra saantimeetira iskeerii irra 2 48 saantimeetira iskeerii hiruu 2 jechuun wal qixxanii ta'a. 24 saantimeetira iskeerii ta'a jechuudha. Tole gaafiin Gilgaala 5.8 asuma irratti kan goolabamu ta'a. Yeroo itti aanu mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa, nagaan naaf jiraadhaa jecha
Egaa warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa jecha ammoo warreen maatii taatan laayikii fi sheerii godhaa akkasuma koomentii kaayaa jechuun barbaada. Kanaaf har'aaf asuma irratti dhaabbannaa nagaan.